Dokter, dokteriye, doktereeshin bakka. Dokteriye, doktereeshin. Naafiye, naafiyaadiye, naafiyaadeshin jechuudha. Wow, you are so funny, bro. Yoo yaa kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya qaqqaalii kanneen biyya keessas teessanii biyya alaa teessanii hordoftan kun YouTube channel keessan kan irraa barattan kan ittiin gaafattan kan ittiin bohaartan YouTube channel Dr. Naafiyaa Geetu Official dha. Baay'een keessan miseensa addaa ta'uudhaan akkasumas immoo miseensa ta'uudhaan YouTube channel keenya hordofaa turtaniitu egaa guyyaa irraas sagantaan isiniif qabadhee dhiyaadhee bifa qoosaadhaan nama barsiisuu ni danda'ama kan jedhu irratti viidiyoo tokko argeen ture waa'ee viidiyoon kun especially yeroo ammaa kana ijoolleen karaa garaagaraatiin karaa qoosaatiin karaa miimsitiin karaa viidiyoo animeeshinii garaagaraatiin nu bohaarsaa jiran jiru. Baay'ee namni tokko yeroo kolfu namni tokko yeroo gammadu hormooniiwwan gammachuu qaama keenya keessatti gadi dhiifamu. Hormooniiwwan gammachuu qaama keenya keessatti gadi dhiifaman kunis immoo qaamni keenya akka nagaa ta'u sammuun keenya akka nagaa argatu gochuu keessatti ga'ee olaanaa taphatu jechuudha. Viidiyoo tokko yeroo darbe argeen ture jaalojii jedhamu mucaan kun baay'ee ijoollee yeroo ammaa dhufaa jiran keessaa ijoolleen baay'ee ajaa'ibsiifadhudha. Dooktaraa fi dhukkubsataa ta'anii waan isaan hojjetan keessaati. Wanti kun wanta reyaalitii hawaasa keenya mudataa jiru wanta yeroo baay'ees nu rakkisaa jiru waan ta'eef maal gochuu akka qabnu maal fakkaataa wanti kun dhugumaa kan jedhu immoo gama hawaasa keenyaatti finnee kan laallu ta'a jechuudha. Mee viidiyoon sun maal ture? Baay'een keessan tarii ilaaltanii ta'uu danda'a. Daqiiqaa tokkoof ilaallee viidiyoo sana waliin deebinee waliin react goonee maal akka ta'e mudannoo akkamii immoo akka na mudate anallee mudannoo baay'ee waan na mudate waan jiruuf mudannoo kana isinitti hima jechuudha. Hordofaa. I think viidiyoo kanarratti dhukkubsatee mana yaala deemee hakiimni ta'aa jira jechuudha. Hakiimni maal taatee dhufte jedhee gaafachaa jira jechuudha. Maal taatee dhufte? Eessaas dhukkuba? Dubbadhu. Laal doktor wanta laal doktor Dubbadhu. Wanti maal ta'e? Maal taatee dhufte eessaas dhukkuba na gaafadhu jedhee gaafatee ragaa. Laal doktor wanta jechaa jira wanti sun maal akka ta'e adillee suspense ta'aan jira dhaggeeffachaa jira. Laal doktor kiyya doktor wantaatu wanta na ta'e Dubbadhu. Laal doktor kiyya wantaatu wanta na ta'e wanti sun maalimi? Wantatu wanta na ta'e I don't know. Sinis keessattuu filaala mee ilaallu. hin sodaatini dhukkuba yoo dho'isan dawaan hin mul'atu an doktora wanta kana qaanfatin naa himi maal taate? Dokter, dokteriye, doktereeshin bakka. Dokteriye, doktereeshin. Naafiye, naafiyaadiye, naafiyaadeshin jechuudha. Wow, you are so funny, bro. siimu laal Aboo mataan jabaatini dubbadhu waan takka sodaatin an doktora dhukkuba yoo dho'isan dawaan hin mul'atu. doktor wayyaa qaanii qaba cidhaan inni hiitawe bakka dawaan akanne khalaas. Argitanii kanumaaf wantatu wanta na ta'e jedhee bira naannaa kan inni ture cidhaan kiyya yookiin burii kiyya na dhiitee jechaa jira asirratti. Dhumarratti reakshinii isa viidiyoon argitaniittu maal akka inni jedhe hundi keessan argitaniittu jechuudha. Baay'ee kun reyaalitii jirudha. Mucaan bifa qoosaatiin bifa nama kofalchiisuu danda'u bifa qoosaatiin dhiyeessedha. Garuu reyaalitii jirudha. Mudannoo hedduun qaban illee ogeessa fayyaa yommuu taatanitti keessumaatti hawaasni keenya amma fakkeenyaaf gama YouTube'dhaan isan gafa Facebook'dhaan ba'ee waa'ee fayyaa wal hormaataa fayyaa naannoo qaama saalaa jiru yeroo dubbadhu namoonni baay'een kan naarrabsanis jiru kan itti qaanaanis jiru safuu cabsite kan jedhan jiru wanta baalageedha kan jedhan jiru. Actually ani funyaan qabdaa funyaan akkuma qabdu waan sitti jiruun barreessaadha jechuudha. Waan qaama saalaas qabdaa jechuudha. Kun safuu cabsuu miti. Maal sitti fakkaate baay'ee hawaasa keenya biratti ijoollummaa keenya irraa kaanee gaafa guddannus waan baalagee jecha waan guddanneef naannoo private ta'edha iddoon kun waan ta'eef namoonni baay'een dubbachuun sodaatu.
kan isin dhuma mana yaalaa dhufanii kunillee amma sekondii 38 gidduutti dhiyeesse jaaloon garuu daqiiqaa 5-10 guutuu kan haasaantu jira. Hin dubbatan maal taatee dhuftee ay doktor dubbachuuf illee nan saalfadhee wantoo gonna dhukkuba maal taatanii rakkoon qabu dhibee kee dhokfattee dawaa argachuu hin dandeessu. Baay'ee wantoo beekamu qomaan isinitti fakkaate ogeessi fayyaa tokko hakiimni tokko istiriis hin laattaniif waan isin taatan irraa ka'eeti tilmaamee saayinsii barate hojii walitti fidee qorannoo isiniif godhee dhibee keessaniif yaala isiniif kenna jechuudha. Garuu yommuu akkas bira naanna'amu namni keenya hin dubbatu baay'ee. Gara Harargeeyyuu wayyaa Harargeedhaan fakkeenya hamma Harargee keessan jiraachaa jira. Dirreedawaa Harargee gara bahaa kana firiilii dubbatu baay'een isaanii. Garuu namoonni baay'een hin dubbatan baay'een isaanii manuma yaalaa dhukkubni hin barbaanne jiru. Maal jedhan dhaqee madda dooktaratti qaamni cinanni kun adii ta'e qaamni saalaa kokka'uu dide nama daa'e kana na ta'e dhangala'aan na keessaa bahe jedhanii dubbachuun sodaatu baay'een isaanii mana yaalaa hin deeman deemuu sodaatu. Warri dhufan immoo akkam godhu dubbachuudhaaf digirii 360 naannoo akkas digirii 360 dooktar waan tokko na dhukkubeenna maal taate dubbachuun saalfadhe noo waan jedhee akkasinitti wadhu wallaalee dubbadhu rakkoon qabu dooktar dhiisi jedhu baay'ee isaanii akkas ta'uun qabu baay'ee maal sitti fakkaate budannoo baay'ee na mudatee dha namoonni baay'ee isaanii kan hin dubbanne jiru. Hin dubbatan dhugaa isin jedha hin dubbatanii yeroo akkasii immoo maal sitti fakkaate dhibeen ofii yoo hin dubbattu ta'e yoo baastee hin dubbattu ta'e dawaa argachuu hin dandeessu. Namoonni baay'een keessan fakkeenyaaf amma biyya keessaas biyya alaas kan naaf dulan namoonni hedduun jiru. Dooktar Nanqaanee dubbachuudhaaf sitti machuudhaaf na dhukkuba iddoo akkasiidhu. Bakka isaan dubbatan dubbadhaa sodaa tokko malee waan tokko tun sodaatiin hakiima baay'ee waan tokko dhoksuu hin dandeessu. Isin galee miti hakiima dhoksuu hin dandeessu. Wayyaa kee qullaa kee baasitti agarsiisuu dandeessa. Hakiimni ogeessi fayyaa rifeensa mataa keenya nga qeensa miila keetti ilaala waan ta'eef. Wanta dhoksitu tarii nama kan biraa dhoksuu dandeessa. Kan abbaa manaa kee qofatti agarsiistu yookiin kan haadha manaa kee qofatti agarsiistu hakiimatti agarsiisuu dandeessa. Haadhuma manaa kee yookiin abbaa manaa kee dhoksuu dandeessa tokko tokko. Hakiimatti agarsiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf asirraa jaaloon egaa guddaa galatoomi isin jenna jaaloon namoonni baay'een keessa hordofuu ni dandeessu. Yaada kana ibsee nuuf kaa'e jechuudha. Cidhaantu dhukkubee deeme cidhaan immoo dhukkubbiin cidhaanii sababii garaagaraadhaan kan ka'e dhufuu danda'a. Namoonni rakkoo akkasii qabdan jiraachuu dandeessu biyya keessaas mana yaalaa deemtanii waan tokko sodaa tokko malee itti dubbattanii amansiisuun barbaachisaadha jechuudha. Isin galee miti gabaabaadhumatti sodaatu hin qabaatiin sodaa tokko malee baay'ee yoo isin hin dubbanne fakkeenya namoonni tokko ana maaltu na budeessitan na dhukkubaa yeroo tokko dhufee yeroo tokko eessa keessa dhukkubaa akkamsi godhannaan akkansi godhu si beeka kanatu beeka jedha. Kunoo meeshaa keetti kaa'eeti ilaali yookiin altiraasaawundi yookiin raajitti godhi ilaali. Hin danda'amu fakkeenyaaf hamma naanii hafuura miti manfasiidhaan miti kanan beeku wanta hin itti mirraatu fakkeenyaaf hamma qufaan qaba jennaan somba wajjin wal qabachuu danda'a onni wajjin wal qabachuu danda'a waan biraa wajjin wal qabachuu danda'a jechuudha. Mataa dhukkubbii qaba jennaan mallattoowwan kan biraan gaafadha mataa dhukkubbii kan fidan dhibeewwan hedduu jira dhibeewwan dhibbaa oltu jira. Kanaaf maal godha dooktarii tokko hin gaafata yoomsi jalqabee maal fakkaataa mallattoo adda biraa qabdaa yeroo akkamii sitti cimaa si waraana moo si dhukkuba jedhee si gaafata jechuudha. Kanaaf istiriinii yookiin immoo wanti isin dubbattanii vaaliyuu guddaa qaba waan ta'eef waan tokko sodaa tokko malee dhibee keessan ibsachuu yaalan si jedha. Egaa waan hordoftoota hundumti keessan guddaa galatoomaa kun dooktar Naafii Argeetudha. Warroonni subscribe hin goone subscribe gochuun maamila taasisan jenna ulfaadha.